hin burugne inumaayyuu jabaannee waa hojjechuu dandeenye fakkeenya taane irra jedhee namana. Daayaan mul'ata hunduma keenyaatti jedhee namana karaa itti qormaatamu waan nu jedhee yaada harka kennachuu otoo hin taane qormaata harka kennachuu kufuu otoo hin taane diduun akka danda'amu kan irraa baradhe waan ta'eef bu'aa dadhabbii koo qofa otoo hin taane bu'aa ilaalcha kiyyaatis jedhee waan yaaduuf kitaabni kiyya akka kanatti na jaallatamu isaa baay'een gammada. Inni lammaffaa namni tokko qormaata keessa taa'ee waa hojjechuu yoo danda'e sabni tokkos qormaata keessa taa'ee waa hojjechuu hin danda'a ilaalcha jedhu anaan hubachiiseera. Sabni Oromoo qormaata adda addaa keessa dabarse. Lakkoofsi keenya baay'ee guddaadha. Qabeenya bal'aa qabna. Lafa baay'ee dheertuu taate qabna. Haa ta'uutii garuu qabeenya qabnu kana biyya qabnu kana hin dhuunfanne. Akkuma sabaatti wanti nu hanqate jira. Tumamuun keenya suuqumamuun keenya kuni gara jabinaatti jijjiiramee waan barbaannu bira ga'uu akka dandeenyuuf daayaan fakkeenya saba Oromootiifis fakkeenya ta'a jedhee tajaajila. Uummanni keenya qabsaa'eera waggaa 50. Sabboonummaa qabna. Haa ta'u malee sabboonummaan keenya mootummaa hin ijaarre. Yoo sabboonummaan keenya mootummaa hin ijaarre ammoo akka barbaannetti wanna barbaanne argachuu hin dandeenyu. Seenaa keenya keessatti haga ammaatti xiqqaaf guddaan keenya akkuma sabaatti jechuu dandeenya biyya daangaansaa kan keeti jenne fudhanne. Heera inni kun kan keeti jenneen bulle. Mootii inni kun kan keeti jedhamee filameef jala hiriirre. Inni kun jijjiiramuu danda'uutii qaba jedhee namana. Akkuma beeknu addunyaan kun kan warra humna qabuuti, kan warra tokkoomeeti. Yoo tokkummaa hin qabaanne, yoo humna hin qabaanne abbaa margeetu nama irra ejjeta. Fakkeenya yeroo baay'ee saba Juushiif saba uummata Musliimaa wal dorgomsiisu. Musliimonni baay'ee lakkoofsaanii garuu tokkummaa hin qaban. Juushonni lakkoofsaanii xiqqoodha. Lafa hanga adda sangaa geessu irra jiraatu garuu saba tokkodha. Jabduudha. Kanaaf addunyaa kana konyee ishee keessatti galfattee jiraachuu dandeesse. Nutis ilaalcha kana yoo qabaanne tokko ta'uu yoo hin dandeenye lakkoofsi keenya qabeenyi keenya homaa nu fayyaduu hin danda'u. Tokko ta'uu qabna. Keessatti wal qocoluu, keessatti wal horfuu, keessatti wal madeessuu, keessatti wal gooluu otoo hin taane tokko taanee wanta barbaanne argachuudhaaf daayaa fakkeenya godhannee haa ijaajjuun jedhaa. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Waamicha kormaa dhageessanii waan dhuftaniif baay'een isiniin boona. Baay'een isin jaalladha. Guddaan haa galatoomaa. Kanatti aansuudhaan Jaal Abdii Raggaasaa keessummaan keenya guyyaa har'aa bakka kanatti argamanii uummata waamicha kowwaatee dhufe kanaaf haasaa gabaabduu akka godhan haasaa gabaabduu illee gochuu baatan fuula isaanii akka isaan uummata kanatti agarsiisan barbaada. Tole dursee baga nagaan hundi keenya sitti argamneen jedha. Dursa waa biraatti otoo hin darbiin namootuma dhimma uummataa kana wareegamanii lubbuu dhabaniif yaadannoo daqiiquma tokkoof ol ka'a
ayaadan. Fayyaa ta'a. Tole akkuma duraan lammiin kaasee nama kana arginee baga nagaan baanee baga wal agarree deebinee immoo kitaaba isaas eebbisiisuuf asitti baga lubbuun jiraannee wal arginen sinin jedha. Fayyaa ta'a. Kitaaba lammii inni jabaan tokko bakka jabduutti du'aaf jireenya gidduu kan jedhu sana yeroo haala jajjabaan xiqqoo nu mudate tokko nama hedduun na gaafataa ture mana hidhaa keessatti. Maaloo kitaaba sana nu barbaadi. Kitaabota baay'een kennaaf ka argadhe otoo dhoksinee walitti kenninu kitaaba du'aaf jireenya gidduu jettu sana barbaanna. Xiqqoo qalbii keenya illee sanaan itti fannaa kitaaba sana nu barbaadii jedhama. Otoon sana jedhu innuu dhufe mana hidhaa sanatti. Kitaabitti nu barbaadi maaloo jennee kitaabni sun nama hedduu lubbuu keessatti hambifte jechuu dandeenya. Haalamtuu jabaa miti. Jabduun bakka jabaatti si qabatti. Haaluma xiqqoo sana keessatti waan garii furmaata sii taati. Qalbii keetti obsita. Inni kun baay'ee nu gargaareera.